Kanaaf qabadhee haddeen isinitti himaan Badrii Yuusuf. Oromiyaa godinaalee 10 keessatti lammiileen miliyoonni 3,200 ol beelan hubamaa akka jiran gabaafamee jira. Lammiilee kanneen keessaa 800 Boorana keessatti kan argaman yeroo ta'u, akka ragaa argametti hanqina roobaa ganna 3 dabran mudateen lammiileen miliyoonotaan lakkaa'aman gargaarsa hatattamaa fedhu. Waajjirri busaa gonofaa Oromiyaa lammiileen miliyoonni 3 ol godinaalee Oromiyaa 10 keessatti beela mudatu mirkaneessee jira. Hongeen Oromiyaa mudate kun naannawa gammoojjitti beeladoota gaaga'aa kan jiru yeroo ta'u, godina Booranaa qofatti loon miliyoona 2,300 ol akka du'an gabaafamee jira. Kuma dhibbootan kanneen lakkaa'aman du'aaf qarqararra kan jiranii fi bakka ciisanii gargaarsa namaatiin ka'aa jiru. Beela mudate kanarraa namaa fi beeladoota baraaruuf biyya keessaaf alaa deeggarsi godhamu baay'ina lammiilee Oromiyaa keessatti hongeen rukutaman irraa kan ka'e gargaarsa waliin gahuuf rakkisaadha. Hawaasni alatti argamu bifa garagaraatiin gurmaa'ee lammiilee biyya keessatti beela mudateen yeroo gargaaran ni mul'ata. Lammiilee kanneen baraaruuf sadarkaa naannoo Oromiyaa fi dhaabbileen hawaasaa fi wiirtuuleen barnoota deeggarsa ni godhu. Isaan keessaa Yuunivarsiitiin Amboo dhiheenya kana lammiilee godina Booranaa keessatti hongeen rukutamaniif deeggarsa namooma arjoomanii jiru. Gargaarsa amma barattoonni Amboo taasisan kana ilaalchisuun walitti qabaan garee torbee Booranaa barsiisaa fi pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qana'aa odeeffannoo uummanni Booranaa hongee mudatu akkamitti akka argatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Asii Yuunivarsiitii Amboo keessa barattoonni Boorana irraa dhufan godina Booranaa keessumatti aanaa gammoojjii keessa ijoolleen jiraatan maatiin isaanii jiranii rakkoo kanaan saaxilamanii maatiin isaanii infoormeeshinii qabatamaa ta'e nuuf fidaa turanii kanarraa haala qaama adda addaa irraa odeeffannoo argachaa turre gargaarsuma waan ta'eef ta'uu walitti qabnee dhaqnee haala achi jirus ilaallee jabaadhaallee jennee deebina kan jedhuun murteerra geenye haala kanaan yeroo gargaarsi kun itti qabamu maaliif beellaman qabu yeroo gabaabaa keessatti ta'uu qaba waan arganne kanas immoo dafnee achiin ga'uu qabna jennee murteessine torbeetti gargaarsa walitti qabamu sanaan torbee Booranaa jenne akkaataa nuti itti gargaarsa walitti qabne akkaataa adda addaati mana deemnee kaartoonii qabannee namni waanuma qabu akka nuu kennu gochaa turre koreen keenya guutuun baanee keessumatti magaalaa Amboo magaalaa Gudar magaalaa Walisoo bakka kaampaasiin keenya jiru hundumaatti qaamaan deemnee suuqitti lafa namni waa gurguratutti mana waan jedhame hundumarra naannofne namni birrii tokkos birrii 5 birrii 10 akkuma qabutti kan kuma qabus kan dhibba qabus nuu kennaa ture karaa lammataa maqaadhuma garee kanaatiin maqaa herreega waloo nama koree kana keessa jiru ana dabalatee banne isas hawaasa keenya biyya alaa jiran nama dhimmi kun itti dhaga'amu nama namummaan itti dhaga'amu humna keessanii nu gargaaraa jenne torbee jenne kana keessatti gosaanis kan nuu kennamaa ture jira kun hundumtuu walitti qabameeti gara miliyoona 4 baasu kan walitti qabne. Midhaan nyaataa daakuu fi zayita jiraattota magaalaa Amboo fi namoota lammiileef quuqaman alatti argaman irraa walitti funaanuun godinichatti qaaman argamuun raabsuu fi Dr. Taaddasaan himanii jiru. Yeroo dhaynu waan baay'ee nama gaddisiisu argine kan jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo duraanii kun beeladoota lubbuun jiran humaan argine mukninis baalan qabuu jedhan. Dhaqnee gaafa ijaan arginu waan baay'ee miira nama miidhu argine horii lubbuun jiru tokkoyyuu arguu hin dandeenye mukti baay'een baalan qabu lafti gogeera daaraadha namni beelaan hedduu miidhameera baay'ee miira nama miidha haa ta'uuti gargaarsa qabannee dhaqne garuu bakka aanaa sadiitti namoota baadiyyaarraa filatamaniif akka kenninu ta'e gandoota baadiyyaarraa namoonni kan filatamanii haga nama maatii 3,000 ol gargaarsi kennamuu danda'eera jechaadha. Jalqaba irratti namoonni nu amantanii waan kana akka goonu nu gargaartan galatoomaa jechuun barbaada. Obbo Godaanaa Nuuraa godina Booranaa aanaa Dirree keessa kan jiraatan yeroo ta'u deeggarsa taasifame galateeffachuun waan jedhan qabu. Yuunivarsiitiin Amboo bullaaf nyaata saliixa wayii qabatanii dhufanii jiranii wanni warri gad ergisuun galli sadii callaa bir dhaqqabe addunyaan nu dhageettee ummati Booranaa ummati bifa miidhamte akka hin miidhamne qabeenyi qabu qabeenyi harki 90 dabre eege jira eege loon Booranaa kallee sanyiin tunuun baddi sodaa amtuuri jiru. Godinaalee gammoojjii Harargee Bahaaf Lixaa Gujii Baalee fi Arsii keessattis bifa wal fakkaatuun hongeen mudate lammiilee miliyoonotaan lakkaa'aman gaaga'ama hamaa keessa buusee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa godinaalee hongee mudataniif deeggarsa namoomaa xiqqaatus godhuu itti fufee jira. Garuu sadarkaa federaalaa fi idil addunyaatti xiyyeeffannoon arganne hongeen Oromiyaa mudate kun muummichi ministeera Abiyyi Ahmad dhiheenya kana gara godina Baaleetti imaluun qamadii naannichatti oomishame alatti erguu eegalchiisuun isaanii ni yaadatama.
kun ammoo akka waan Itoophiyaan lammiilee isii beelan rukutaman bayyanachiiftee fakkeesse. Gama biraatiin biyyi keessoo ishiitti wabii midhaan nyaataniif hin danda'in akkamiin alatti qamadii ergitiin gaaffii ijoo ka'aa jiru. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa Torbayyoo ganda Baal'adii jedhamu keessatti dargaggoota miliqan fidaa jechuun humnoonni mootummaa namoota rakkisaa jiru jedhame. Dargaggoota 3 kanneen dhiheenya kana manni murtii aanaa Ciroo bilisaan gadhiise mormuun humnoonni aanaa mi'eessoo dargaggoota gadhiifaman hidhatti deebisuuf yeroo hordofanitti dargaggoonni mana hidhaatii bahanii turan qe'ee gadhiisanii gara bosonatti miliquu isaaniitti kan gabaafame. Miliquu dargaggoota kanaan wal qabatee ABO shaneetti ergitan jechuun humnoonni mootummaa jiraattota araddaa Tarbooyyee marsuun doorsisaa garaagaraa irratti geggeessaa akka jiran jiraatan aanichaa BBS odeeffate tokko himee jira. Naannicha keessa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf kan sosso'aa jiru yeroo ta'u maqaa ABO shanee jedhu kanaan namoonni hedduun ni gidirfamu. Erga dargaggoonni hidhaa gadhiifaman qe'ee isaanii dhiisanii deemanii asis dargaggoonni hedduun xiyyeeffannoo humnoota mootummaa sodarraa kan ka'e gara bosonatti baqataa jirus jedhame. Dararaan humnoonni aanaa mi'eessoo dargaggoota irratti xiyyeeffatuun geggeessaa jiran kun dargaggoonni abdii kutannarraa waraana bilisummaa Oromoo bosona jirutti dabalamaa akka jirantu gabaafamee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni 3 gamoo ijaaramaa jirurraa kufan lubbuu dhaban. Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittitti namoonni 3 kanneen hojii humnaa guyyaa hojjetaa turan gamoorraa kufuun du'uu isaanii maddeen gabaasan. Balaan kun kan mudate kutaa magaalichaa aanaa 5 bakka wiirtuu leenjii konkolaachistootaa jedhamutti ta'uu Komishinara Poolisii magaalaa Finfinneetti itti aanan Daayirektara Hariiroo Uummataa Kumaandar Maarqoos Taaddasaa maddeen biyya keessatti himanii jiru. Du'a hojjettoota kanaaf sababa kan ta'e liiftiin haadarraa hojjetameen meeshaalee ijaarsaa deddeebisaa osoo jiran haadni citee darbii 5ffarraa kufuun lubbuun dabarte. Namoonni du'an dargaggoota ganna 25 fi 30 jidduutti argamanis jedhamee jira. Balaan bifa kanaa hojjettoota gamoolee dhedheeroo hojjetan irratti gahuun kun isa duraatii miti. Ulamaa'ichi beekamaan Sheekh Amiin Ibroo Su'uudii Arabiyaatti konkolaataa barsiisa amantii Islaamaa gameessi Sheekh Amiin Ibroo tibbana gara Su'uudii Arabiyaatti imaluun hawaasa achitti argamu waliin wal arguun miira gammachuu uumee jira. Sheekh Amiin Ibroo ulamaa'ota akkaan dhageettii qaban keessaa nama tokko yeroo ta'an biyya keessaaf ala naanna'uudhaan daawaa godhaa nama turani. Sheekni jaalatamaa fi beekamaan dhageettii qaban kun Su'uudii Arabiyaatti hawaasa jidduutti argamuun badhaasa garaagaraa argatanii jiru. Hawaasni Su'uudii Arabiyaa uffata hanga konkolaatatti badhaasanii jiru. Sheekh Amiin Ibroo namoonni gareef dhuunfaan badhaasa xiqqaa hanga guddatti kennaniifii jiru. Ulamaa'ii beekamaa kanaaf kanneen afooshaa aanaa jaarsoo addatti konkolaataa ammayyaa gatii riyaala maallaqa Su'uudii 100,000 olitti shallagamuun bituun badhaasanii jiru. Badhaasni kun ulamaa'ota hamilee jajjabeessuun cinatti kabajaaf jaalala hawaasni muslimaa beekaa isaaf qabu kan agarsiisu jan. Su'uudii Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaddar Leencoo Baatis namoota Sheekh Amiin Ibroof badhaasa laatan keessatti argamuu jira. Namni achirraa odeeffanne tokko namni bobbaa Sheekh Amiin Ibroo Su'uudii Arabiyaatti taasisaa jiran kana itti dhiheenyan hordofaa jiru tokko yaada BBS'if laateen hawaasni Su'uudii Arabiyaa amma bilisoome jechuu dandeenya. Deeggarsa imbaasiin gootee galateeffatuun hawaasni imbaasirraa baqatoo osoo hin taane itti dhihaatee akka irraa fayyadamu gorsa. Sheekh Amiin Ibroo haadha warra isaanii gareen Alshabaab haleellaa Somaaliyaa magaalaa guddoo biyyattii Maqdishoo keessatti fudhateen yoo xiqqaate namoota 70 ajjeesuu hima. Gareen Alshabaab haleellaa kaleessa waaree booda sa'aatii 3 irratti fudhate kanaan magaalaa Maqdishoo aanaa Abdul Aziz keessatti namoota 70 ajjeesee kanneen biraa hedduu madeesse. Akka Alshabaab jedhutti gandi haleellaan kun irratti raawwatame kan namoonni kutaa Hiiraan keessatti isa lolaa turan madaayan itti wal'aanamaa turani. Faallaa kana garuu mootummaan federaalaa Somaaliyaa gandi haleellaan kun irratti raawwatame kan namoonni nagaa keessa jiraatani. Haleellaan kun erga if wareegan tokko seensarratti boombii ifitti dhooseen booda hidhattoonni isaa waliin turan dhukaasa banuun namoota hedduu lubbuu galaafatan. Humni waraana mootummaa naannicharraa fageenya gabaabarratti argame dirmatee weerara hatattamaa kana dhaabsisuuf kanneen haleellaa kana fudhatan waliin walitti dhukaasanii turan. Mootummaan Somaaliyaa haleellaa kanaan namoonni 10 ajjeefamanii 3 madaa'uu amanee jira. Miseensonni waraanaa 4 ammoo kanneen madaan keessatti argamu. Akka mootummaan federaalaa Somaaliyaa jedhutti
hidhattoota Al-Shabaab tarkaanfii suukanneessaa kana fudhatan keessaa namoonni 4 battalatti humnoota mootummaatiin ajjeefamuun gabaafamee jira. Yeroo haleellaan kun fudhatametti sagaleen guddaan dhoohinsa boombii fi rasaasaa dhagahamaa akka ture jiraattonni magaalaa Maqdishoo BBC Afaan Somaaleetti himanii jiru. Kanneen ajjeefaman hedduun isaanii garee milishoota Maa'wislee yookaan marxoo hidhatan mootummaan deeggaraman kutaa Hiiraan keessatti nanolaa turanii ji'a gareen Al-Shabaab. Oduu teenya xumuraatiin tapha Champions League Awurooppaa kaleessatiin Liverpool dirree isarratti Madridin akka malee adabe. Oduu teenya xumuraatiin tapha Champions League Awurooppaa kaleessatiin Liverpool dirree isarratti Madridin akka malee adabame. Liverpool taphni eegalee daqiiqaa 15 keessatti galchii 2 dursa qabate. Taphataan sarara fuuldura Liverpool Darwin Nunes daqiiqaa 5 keessatti kubbaa Muhammad Salah gara kallattii mirgarraa mijjeesseef qaxxaamura miilatiin galcheen deeggartoota isaa bakka ta'anii miira gammachuuf ol kaasee ture. Daqiiqaa 15 booda karra eegan Real Madrid Taabut Courtois kubbaa gara dirree walakkaatti akka dhiituuf ittisaan gara isaa erge. Muhammad Salah ammoo kubbaa butatee cinaa miila bitaa isaatiin gara goolitti jijjiire. Liverpool goolii lamaan dirree isaa Anfield irratti osoo dursaa jiruuti wanni eegamin kan ija miliyoonota duratti tahe. Gurbaan gabaabaan gurraachi nama biyya teenyaa fakkaatu garuu lammii Biraazil Vinicius Junior goolii 2 wal duraa duuban lakkoofsisuun daqiiqaa muraasaa keessatti Liverpool rifaasise. Raafamaa fi rifaatuu keessa kan seenan taphattoonni Liverpool goolii 2 qixxee osoo jiraniiti. Eder Militaa'oon galchii sadaffaan haada sossoose. Amma dubbiin faallaa tahee jira. Abdiin Liverpool dirree isarratti tapha murteessaa kana injifattuuf qabu golgolaa dhufe. Taphataan sarara fuuldura Real Madrid Karim Benzema gahee isaa waan hin bahineefi akkuma sodaatamaa ture garuu Karim Benzema galchii abdii kutachiisaa 2 wal duraa duuban lakkoofsisuun Liverpool abdii kutachiise. Akkuma sodaatamaa ture Karim Benzemaan galchii abdii kutachiisoo 2 Liverpool irratti lakkoofsise. Gareen Liverpool qe'ee isaa irratti deeggartoota isaa kuma hedduutaan abdii kutatina olola gantuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona